Human mind yookaan sammuu kutaawwan sammuu namaa bakka lamatti qoodama. Isaan kana keessa conscious and subconscious mind kan jedhamu. Conscious fi subconscious mind keenya yoo jijjiirra qofa kan jijjiiramu dandeenyu jechuudha. Fakkeenyaaf hojiin conscious mind yeroo baay'ee the thinking mind, the creative mind, accepting and rejecting waan afur hojjechuu danda'a jechuudha. Waan afur jechuun tokkoffaa ni yaada uumuu danda'a, waan yaada dhufe fudhachuu danda'a, yaada dhufe reject gochuu danda'a jechuudha. Conscious mind keenya yaadni sun eega fudhateen booda, eega yaada fudhateen booda yaada san gara subconscious mind itti dabarsa yookaan golduubee yookaan afaan I don't know afaan biraatiin waan biraa jedhama. Subconscious mind keenya yoo jijjiirame qofa kan nuti jijjiiramuu dandeenyu jechuudha. Kuni waan hunda nuti qaama miiraa keenyatti fayyadamnee ta'u waan jiru hundumaa jechuudha. Qaama miiraatti fayyadamnee ta'u waan yaadnu, waan agarru, waan tumu, waan teessi kun hundumtu conscious mind keenya jechuudha. Amma sin taasaatii kan jiru conscious ta'etanii. Sina sana dhaggeeffachaa jirtan conscious taatanii. Kanaaf yeroo baay'ee rakkin keenya maalidhaa conscious miti. Subconscious mind irra jira rakkin keenya. Nuti wanti hundumti wanti nuti yaadnu hundi isaatu gara kutaa sammuuwwan sammuu keenya gara subconscious mind hin galle ta'an paraadaayimiin dur jiru hundi as keessa jira jechuudha. Gara paraadaayimii keenya shiftiin goone ta'an jireenyi akkuma dur jirtutti borus waggaa shanarraas waggaa kurnarraas haaluma kanaan itti fuftaa jechuudha. Kanaaf conscious mind keenya yeroo waan arfan kana hojjetu yaada keenya fuudhee ta'uu jechuudha. Yaada keenya fuudhee ta'uu gara subconscious mind akka galu kan if akka darbu gochuudhaaf yeroo baay'ee yeroo deddeebitanii ta'uu yeroo repetition yoo hojjetanii ala yaada haaraa jechuun abjuu jechuudha. Abjuu qabu keenya miti abjuu qabna jechuudha. Abjuu keenya san garuu gara subconscious mind itti dabalee taana yeroo hunda maal godhan qabatee ta'a. Conscious hin jechuudha. Sammuu dammaqaa yookaan qalbiidha. Wanti nuti ilaalu wanti nuti agarru qabatee ta'a. Isa qabatee taa'u san akka dafeetu gara subconscious minditti akka darbu yaadni keessan jechuudha. Yaadni keessan abjuu galmaan ga'uudhaaf yaada galmaan ga'uu barbaadan san gara subconscious minditti akka dhufu gochuudhaaf yeroo baay'ee waan gochuu qabdu conscious mind keessan irra deddeebitanii tocha galgala galmatti mocha galgalas ganamas maaliif abjuu keessan boru waan haaraa hojjechuutti hin dandeessanidha. Waan kaampaaniitiin mataa keessanii dhaabbachuu dandeessan or just abjuu keessan milkoomsuudhaaf yookaan immoo galmaan ga'uudhaaf yeroo hunda yaada keessan irra deddeebitanii wanta yaaddessan gara subconscious mind keenyatti seenaa. Subconscious mind keenya yoo darbe just boodii yookaan qaamni keenya ni jijjiirama jechuudha. Dur sa'aatii 8 hojjetan ta'e yoo ta'e amma sa'aatii 12 hojjechuu dandeessu jechuudha. Kanaaf maala an jijjiiramuu qabu kana. An kanaa wiiksaayidii isaa maal seetan? Conscious mind keenya wiiksaayidii isaa yookaan immoo dadhabbiin isaa yeroo baay'ee abjuu yaadatii turte san yaada isaan booda yaada san ni uumaa jechuudha. Wanti sun humna sun yeroo baay'ee amma dhumaatitti qabatee ta'uu deemu. Hin turu obsan qabu jechuudha. Yaada sanarra hoo yaade boru yookaan ji'a irraa yookaan immoo waggaa irraa hin gata. Yaada biraa fiduu barbaada. Yaada biraa kireetii godhee ta'uu waan biraatiin akka sin abjuuta sin taasisa. Kanaafuu yeroo baay'ee dadhabbiin conscious mind yeroo dheeraadhaaf abjuu keessa isaan turu. Abjuu keessa isaan qabatee turu. Kanaaf irra deddeebitanii ta'u gara kanatti yoo seenan ala baay'ee ulfaata. Kanatti seenan gara kanaatti dabarras gara subconscious minditti dabarraa sa'a 24 hojjeta. Sa'a 24 waan hojjetuuf dadhabbiin tokko hin jiru. Inni yeroo hunda kun subconscious mind keenya accept gochuudha. Ni fudhata yaada jiru hundumaa addan baasu osoo waan dhugaa addan baasu waan ta'eef ni fudhata. Isaan booda waan qabeessan sa'a 24 hojjeta. As keessa seenan subconscious mind keessa darbe ta'an jireenyi keessan completely ajaa'iba ta'a jechuudha. Jijjiiramaatti dhufa. Garuu amma an jiru asirra jirti. Conscious mind. Conscious kana wanti nuti hojjennu hundumtu wanti nuti conscious yookaan
dammaqinaan egaa nuti hojjennu. Isa garuu jijjiiramuudhaaf gara subconscious mind keessaniif abjuu qabdu hundi keessan abjuu mataa keessanii qabdu. Abjuu keessan jijjiiruudhaaf yeroo hunda repetition ta'uu barbaada. Gargaaraa wanta isin dubbachuu qabdan, wanta isin hojjechuu qabdan yeroo hunda irra deddeebitanii to'ii kan yaadda sun yaadni as keessa jiru akka amantaa ta'a jira. Amantaa ta'etu isaan booda amantaa gara firiitti jijjiirama. Gara firiitti jijjiiramu qaamni keessan vaayibireeshiniin hin jijjiirama jira. Wiiners yookaan immoo injifattoonni haala kamiin yaadu seetan. Vaayibireeshin, enerjii and frequency ilaala. Namni tokko frequency isaa yookaan immoo vaayibireeshiniin isaa yoo loo ta'e amma nama hojii hojjechuu hin danda'u. Hojii sirriitti bal'aa hojjechuu hin danda'u. Kanaaf frequency keessan ol dabaluudhaaf wanti isin hojjechuu qabdan yeroo hunda subconscious mind keessan waan qabate saniin ilaalu. Enerjiin keessan dabalanii vaayibireeshinii borii vaayibireeshinii jecha borii vaayibireeshinii dabalan taanaan gara akshiniitti jijjiirtu. Akshinii keessan immoo riizaaltii yookaan immoo firii irraa argattan san sirriitti dabalaa ta'e qabu taasisaa jira. Kanaaf yeroo baay'ee conscious dryland jedhamu kanaaf dryland yoo kamiif wanta ijaan agarru tokko garuu subconscious mind yoo ta'e weetar boodii keessa yookaan immoo galaana keessa wanta jiru ijaan agarru. Itti fayyadamuudhaaf yeroo baay'ee nutti fudhata. Namoonni baay'een subconscious mind parsantaa 95 qabu. Jijjiiramni anjiroos keessa jira waan ta'eef subconscious mind keessa jira waan ta'eef. Kanaaf jireenya keessa jijjiiruudhaaf conscious taatanii too yaaduu ni yaadu sammuu waan yaaddasan ni uumamu conscious mind keessan keessatti uumamu. Eeguu malee booda yaadni kun yookaan abjuun keessan sun fudhachuu dandeessu moo yookaan dhiisuu dandeessu. Yookaan ni fudhattu yookaan ni gaddocha. Kanaaf booda maal gootu an fudhattan irra deddeebitanii tooyi abjuu keessan garmaan garuu irra deddeebitanii tooyi hojjechuu hojjechuu irratti hojjechuu yaada egaa babaleftanii tooyi akshiiniidhaan egaa fudhatanii booda gara subconscious mind-itti darbaa. Subconscious mind keenya fakkeenyaaf nuti amma ani haasaa jira qilleensa oksijiinii fudhachaa jira kaarboon daayooksaayidii baasaa jira. Kun maal jedhani subconscious mind keenya sammuu dhokkataa jira. Dhiigni fakkeenyaaf kalee onneen koo dhiiga kan facaaftu subconscious mind ani hin beeku garuu hojjechaatti jira. Garaachi keenya nyaata daaku subconscious mind nuti hin beeknu nama orgaanii qaama keenya keessa jiru akkaataatti hojjennu hin beeknu nuti. Garuu isaa 24 sirriitti hojjeta. Yoo rafnoo conscious mind irraa rafna malee subconscious mind keenya rafu. Uumamni jechaa kana. Kanaaf baay'ee ajaa'iba garuu kana beekna itti hubannee tooyi haala kanaan wanta abjuu keenya garmaan ga'uudhaaf yeroo hunda irra deddeebinee tooyi barreessuu, dubbachuu, ofitti haasa'uu irra deddeebinee ofitti haasa'uu kanaan booda jijjiirama ta'uu danda'ama. Thank you so much.